Jilli Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoon durfamu hojii manneen murtii magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa daawwate. Daawwannaan kunis hojiiwwan manneen murtii teeknooloojiin raawwataman qabatamatti hiikuu fi dhaqqabamaa taasisuuf hojjetamanii fi haqa waloo mana murtii aadaatiin kennamu muuxannoo qooddachuuf ta'uu pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii himan. Guyyaarraa daawwannaan manneen murtii idileetii fi mana murtii aadaatiin taasifamaatiin turee jira. Inni guddaan manneen murtii keenya sadarkaa naannoo Oromiyaa mana murtii waliigalarraa hanga mana murtii aanaatti kenni tajaajila yeroo ammaa kennamaatiin jiru kan teeknooloojiidhaan deeggarame ta'uu isaa qabatamatti ilaaluu fi kan barbaadame manneen murtii keenya teeknooloojiidhaan kenna tajaajila yeroo ammaa deeggaraatiin kan jiranidha. Kenni tajaajila teeknooloojiidhaan deeggaramu kun dhaqqabamaa ta'uu akka danda'u hojii guddaa bu'aa guddaa kan buuse ta'uu isaa. Pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gazaalii Abbaasmaan sadarkaa kana gahuu kan dandeenye waa sadii xiyyeeffannoo kennuun jedhanii keessumaa kun haqa uummataa eegsisuu fi dhaqqabamaa taasisuuf calqabbiin jiru gaariidha jechuun himan. የክልሉ መንግስት ለፍትህ አካሉ ለፍርድ ቤት የሰጠው ትኩረት ከፍተኛ ስለሆነ sadarkaa kana kan geenye dhimmoota sadii xiyyeeffannoo gochuudhaan keessumaa mootummaan naannichaa haqni uummataa akka qixaan ilaalamu xiyyeeffannoo kennee fi qindoominaa fi ilaalcha qixa waloon as geenye waan ta'eef ammas yaada nuuf kenname fudhannee hojicha caalmaatti milkeessuuf inni hojjeta. ለውጥ እየታየ ነው ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው የፍርድ ቤቶች አመራር ባለሙያዎች ዳኞች የተሰጠውን አቅጣጫ ተቀብለው አምነውበት ተግባራዊ ማድረጋቸው ይሄ ውጤት ለመጣ ችለዋል። manneen murtii tajaajila uummataaf kennaa jiru hedduu argineerra agarsiiftuun kana tajaajila kana karaa teeknooloojii kennuun akka tajaajilli dhaqqabamaa ta'uu gochuun ijoo itti fufuu qabuudha kan jedhan immoo mana murtii waliigalaa federaalaatti obbo Teedros Miratiidha. የተገኘው ስኬት እና ለዚህ የምንሰጠው እውቅና ሁለተኛ ይሄ የፈጠረው ተስፋ ሶስተኛው ደግሞ ይሄው ስኬት የፈጠረው ስጋት ይመስለኛል። milkaa'ina dhufee itti fufsiisuu ammas galchee taasifannee tajaajilli guutummaatti teeknooloojiin akka deeggaramuu fi dhaqqabamaa akka ta'u walitti dhufeenyaan hojjechuu akka qabnu hubanneerra. ከምናውቃቸው በአብዛኛው ካላቸው የሥራ ቦታ ብዙ ሰው ወደ ፍርድ ቤት ሲሄድ ከሚጠብቀው በተለየ ሁኔታ በጣም ጥሩ የሚባል ነገር መልካም ነገር አይተናል። Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoo sagantaa kanarratti argamuun akka dubbatanitti haqni uummataa walqixxummaan akka kennamuuf sirnaa fi adeemsi hojichaa murteessaa ta'uu kaasuun kun sadarkaa hundattuu akka lafa qabatuuf kutannoo fi qindoominni dhimma xiyyeeffannoo ta'uu qaban dhaaman. አገር እንዲለወጥ እንዴት እናርግ ነው። ስለዚህ ፍትህ በጣም እጅግ ወሳኝ ነገር ፍትህ ያስፈልገው ለዛ ነው። biyyi akka jijjiiramtuuf inni duraa sadarkaa hundattuu qindoomina wal dubbisuu fi kutannoo yoo hojjenne jijjiiramni gama kanaan barbaadamu wanti hin dhufneef waan hin jirreef kana xiyyeeffannoo gochuun murteessaadha. Biyyi akka jijjiiramtuuf inni duraa sadarkaa hundattuu qindoomina wal dubbisuu fi kutannoo yoo hojjenne jijjiiramni gama kanaan barbaadamu wanti hin dhufneef waan hin jirreef kana xiyyeeffannoo gochuun murteessaadha. ሶስተኛ አመራርም ፈጻሚም ሁሉም አብሮ መረባረብ መንቀሳቀስ ከቻለ ከተናበበ ማለት ነው። Qoda fudhattoonni daawwannicha irratti argaman tokko tokkos akka jedhanitti hojiiwwan daawwanne kunneen dhaqqabamummaa haqa uummataa kan jabeessanii fi araara kan buusan kan teeknooloojiin deeggaraman waan ta'eef nutis kana fudhannee hojiitti hiikuuf qophiidha jedhan. ከአሁን በኋላ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ዲጂታላይዝ ከማድረግ ውጭ ሌላ አይነት ነገር የላቸውም። manneen murtii idilee teeknooloojiin deeggaramuu isaaniitti gammanneerra. kun immoo tajaajila haqa uummataa caalmaatti dhaqqabamaa taasisa jennee amanna. kanaaf nutis muuxannoo qooddanne kana hojiitti hiikuuf qophiidha. የሚለውን ነገር እንዲሰንቅ አድርጎኛል።